atirka furtuu du'aa fuutee quba booduu rakaawwattee nagaadha qeekolillee guutee. Shalom nagaan waaqayyoo hunda keessanii wajjin haa ta'u. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsi 31 akkas jedha. Warra Rabbii waaqayyoon eeggatamni isaanii naara'a akka jobiraa baalleedhaan hin ka'u nufi dhugaruun dadhabanii hin adeemu garuu murukanii jedha. Abdiidhaan deemnaan humna qabna. Humni keenya immoo abdii keenya. Abdiin keenya immoo Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuudha. Kanatti aansee kan isin dubbachuu barbaadu TV'n dhugaa fi waldaan sagalee fayyinaa magaalaa Mattuutti argamu waliin ta'uudhaan konfireensi hafuuraa guddaa magaalaa Mattuutti dirree hambaarratti muddee 10 hanga 13tti isiniif qopheessee jira. Guyyaa sagantaa kanatti dhukkubsatootaaf bal'inaan hin kadhatamu. Namoota gaaffii garaagaraa qabaniif bal'inaan hin kadhatamu. Wangeelli sagalee waaqayyoo lallabamu. Faarfannaan hin faarfatamu. Lubbuu haaraan waamichi hin ta'a. Biyya keenyaaf hin kadhanna. Guyyaa sagantaa kanarratti tajaajiltoonni argamaniis hin tajaajilan ana ergamaa Za'uduu hundeessaa waldaa jireenya dhugaa TV dhugaa Paaster Misgaanuu Fiqaaduu. Ani maqaan koo Paaster Misgaanaa Baqqaaduun jedhama. Kanan tajaajilu waldaa warra wangeelaa sagalee fayyinaa magaalaa Mattuu lakkoofsa 1 guyyoota kana irratti argamtanii akka tajaajilamtan irraa guddaa isiniif goonee jirra. Paaster Ambaale Balaa Raajii Guutamaa Marraa Faarfataa Sanbataa Waltajjii. Paaster Taaddalee Boggaalee Faarfataa Dhufeeraa Takilee ta'u gantaa kanarratti hundumti keessan akka hirmaattanuu affeeramtaniif. Naannoo sana kan jirtan magaalaa sana kan jirtan sagantaa kanarratti akka hirmaattan isin affeerree.